tutaarratti hojjetu ayyaamila miileen Itoophiyaa bara 2026 saba waraanaa fi dinagdeetiin karaa galaana diimaatiin biyya baqatan 50 ta'uu isaa beeksise. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa kan gamtaa mootummoota ayyaamni gabaasa haaraa baaseen bara 2026 kurmaana jalqabaa keessaa qofa namoonni tilmaman 50 fi 600 ta'an kallattii karaa bahaatiin Itoophiyaa keessaa kan ba'an ta'uu fi miidhaawwan garaagaraa keessummeessuu isaanii ifoomse. Torban kana ayyaamni akka ibsatti ji'a adoolessaa bara 2026 keessaa godaantota 13,687 Yamangaan keessaa parsantiin 91 lammiilee Itoophiyaa ta'uu fi kunis lammiilee biyyoota walitti bu'iinsa miidhamte keessaa lakkoofsa guddaa ta'uu isaa beeksise. Kanaan dura hordofii wal fakkaataan akka agarsiisutti walitti bu'iinsi tasgabbiin dhabamuun tajaajila eegumsaa argachuu dhabuunii fi haalli dinagdee hammaataa ta'uun namoota 10,000 lakkaa'aman gaanfa Afrikaa irraa gara bahaatiin karaa Yamanii fi biyyoota galoo galaana Arabaatti ceesisaa dhaabbatichi ibseetii jira. Lakkoofsi kurmaana jalqabaa bara 2026 kun godaansa bara 2025 yeroo wal fakkaataatti galmeeffame 65,000 fi 200 ta'uu isaa dhaabbatichi ibseetii jira. Sochiin Itoophiyaa irraa godhamu hir'atus godaansi karaa bahaan godhamu waggaa irraa gara waggaatti 8% dabaluun gara 100,000 fi 56,000 fi 700 gaheetii jira jedhe dhaabbanni kun. Sochiin Itoophiyaa irraa godhamu hir'atus godaansi karaa bahaan godhamu waggaa irraa gara waggaatti 8% dabaluun gara 100,000 fi 52,000 fi 700 gaheetii jira jedhe. Gabaasni kun sababa kanaan maatiin godaantota maallaqomnaa olii kafalchiifamaa turuu fi rakkoo xiinsammuutiif saaxilamuu isaa bal'inaan ibseetii jira. Lakkoofsi godaantota keessaa naannoon Amaaraa fi Tigraay 35% kan qabaatan yoo ta'u Oromiyaan 22 akka qabaattee dhaabbanni kun ibseetii jira. Ayyaamni kurmaana jalqabaa keessaa karaa bahaa irratti namoota du'an akkasumas eessa buuteen isaanii kan dhabaman 92 galmeessuu isaas ifoomseetii jira. Kanneen keessaa 23 galaanaan dhidhimuu fi balaa konkolaataatiin kan wal qabatuu fi sababoota gurguddoo biroo lubbuun godaantota baduu gabaasichi eereetii jira. Itoophiyaa keessatti abajjii keessaa konkolaataan fe'umsaa godaantota fe'ee ture naannoo Affaar magaalaa Samaraatti galagaluun godaantonni 22 du'anii 65 irraa miidhaan salphaan gaheetii jira. Wiirtuleen namoota godaansarraa deebi'an simatu kan Itoophiyaa keessatti argamu kurmaana kana keessaa godaantota 2,200 simachuu isaa beeksise. Kanneen gargaraman keessaa 95 tajaajila bu'uuraa dhabuu isaanii kan gabaasan yoo ta'u 24 dirqisiifamanii akka qabamanii fi 16 saamuun akka hidhaman dhaabbatichi beeksiseetii jira. Godaantota kanneen keessaa Tigraay 36, naannoon Amaaraa 31 fi Oromiyaan 29 akka ta'es beekamee jira. Ayyaamni Itoophiyaatti dhiibbaan dinagdee hanqinni nyaataa ba'aan maatii fi carraan hojii daangeffamaa ta'e godaantota Itoophiyaa irraa gara biyyoota galoo galaana Arabaa godaanuu akka itti fufsiisu tilmaama isaa kaa'atee jira. Dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa miidhaan qilleensa balaafamaa El Niinoo dhiyeessii ibsaa biyyattii irratti miidhaa qaqqabsiisuu akka malu akeekkachiise. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa haala qilleensaa El Niinoo jedhamuun dhiyeessii anniisaa biyyattii bishaan irratti gahuu danda'u ilaalchisee akeekkachiisuun tarkaanfiiwwan duraa duubaa fi ittisaa fudhatamuu akka qaban akeekeetii jira. Bishaan humna ibsaa biyyattii keessaa 90 ol kan maddisiisan hidhaawwan humna bishaanii ta'uu isaanii kan eere dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa El Niinoon haala qilleensa ulfaataa tasgabbii fi wabii sarara ibsaa biyyattii irratti akka uume ibse. Dhaabbatichi ol ka'iinsi ho'aa sababa qilleensa balaafamaa fi El Niinoo mudatuun adeemsa qilleensaa bubbee fi rooba idil addunyaa jeequun gogiinsi cimaa fi hanqinni bishaanii geessisu taasisee jira jechuun ibse. Haalli kunis sadarkaa bishaanii kuusaa hidhaawwan humna bishaanii hir'isuun dhiyeessii anniisaa irratti gufuu uumuu akka danda'u akeekkachiise. Roobni xiqqaachuun bishaan gareedhaatti kuufamuu qabu caalattuu akka hir'atu kan eere dhaabbatichi hammi bishaanii sadarkaa xiqqaan tarbaayinii irratti gadi yoo bu'e tarbaayinoonni guutumatti hojjechuu akka hin dandeenye dhiyeessee jira. Akkasumas garaagarummaan dhiyeessii fi fedhii ibsaa jiru bal'achuun buufatoonni raabsaa fi wiirtuleen to'annoo humna ibsaa biyyattii dabareedhaan akka hojjetan isaan dirqisiisaa jedhe. Kunis manneen jireenyaa fi sektoroota dinagdee murteessoo ta'an irratti ibsaan akka citu taasisuu akka malu akeekkachiise. Dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa akka jedhutti balaan El Niinoo guutumatti hubachuu fi tarkaanfii dursaa fudhachuun wabii humna ibsaa irratti dhiibbaa ga'uu xiqqeessuuf akka isaan gargaaru eere. Gareen humna waraanaa Ameerikaa Itoophiyaatti leenjii qabiinsa mirga namummaa fi waraanaa kennaa jiraachuun isaa dhagahame. Gareen humna waraanaa United States Rhode Island irraa dhufee giddugala nageenyaa eegumsa ittisa Itoophiyaatti leenjii waraanaa kennaa kan jiruu fi leenjichi qabiinsa mirga namummaa fi duula waraanaa keessatti seera waraanaa idil addunyaa kabajuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e gabaafameetii jira. Akka gabaasa kanaatti leenjichi kan eegale hagayyaa 17 yoo ta'u kunis waliigaltee tumsa waraanaa biyyoota lamaanii Itoophiyaa fi United States gidduutti taasifame keessaa isa tokko jedhe.
jedhame. Tumsi leenjii waraanaa biyyoota garaagaraa waliin taasifamu kun gahee Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii naannichaa keessatti qabdu kan agarsiisedha jedhan. Akkasumas United States waliigaltee biyyoota lamaanii faayidaa waloo irratti hundaa'een leenjii kennaa turuu ishee beeksiste. Lieutenant Colonel Menaasee Haayiluu qajeelcha olaanaa hariiroo alaa fi tumsa waraanaa keessatti daayirektara leenjii kan ta'an dhiibbaa fi sagaleen Itoophiyaa naannicha keessatti qabdu gumaacha gaarii isheen nageenyaa fi tasgabbii fiduu gochaa jirtuun dabalaa jiraachuu isaa dubbateeti jira. Leenjiin adeemsaa irra jiru kun beekumsa Itoophiyaan gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee idil addunyaa biroo keessatti nageenya eegsisuu qabdu eegumsa mirga namoomaa fi duula waraanaa keessatti seera idil addunyaa kabajuu ilaalchisee jiru ni cimsaa jedhame. Lieutenant Colonel Zakarii MacArthur qindeessaa ajajaa leenjii USA Washington Itoophiyaa waliin dhiyoon hojjechaa jiraachuu fi biyyattiin gamtaa Afrikaa keessatti keessumattuu Somaaliyaa keessatti nageenyaa fi tasgabbii cimsuu biratti gahee itti gaafatamummaa olaanaa taphachaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Dhaabbanni qorannoo nageenyaa idil addunyaa Stockholm rakkoo kanaaf wal dhabdee haala teessuma lafaa fi siyaasaa akkasumas immoo hanqina faayinaansii gaaga'ama fiduu danda'a akka sababaatti dhiyeessee jira. Dhiyeenya kana Itoophiyaan marii fi humnoota ittisa naannoo kan ministeera ittisaa fi United States qindaa'een keessummeessitee jirti. Kunis ajajoota waraanaa biyyoota Afrikaa 40 ol bakka bu'oota dhaabbilee teknooloojii fi USA 25 ol Finfinneetti affeeruun isaa ni yaadatama. Marii kana banuun Itoophiyaatti Ambaasaadar USA Ervin Masingaa walgahii kana tumsa nageenyaa qabatamaa biyyoota Afrikaa fi michoota isaanii idil addunyaa jidduutti cimsuu carraaqqee akka taasisan ibseeti jira. Masingaan tumsii bu'a qabeessi amantaa iftoominaa fi dursaa fedhii wal simsiisuu barbaadu akka ta'etti dubbate. Leenjiin toora loojistikii fi qunnamtii eegumsa qabu qophaa'ina waraanaatiif alatti gargaarsa namoomaa nageenya daangaa eegumsa galaanaa duulaa farra shororkeessummaa fi qophii balaa uumamaatiif dhimma ijoodha jedhameeti jira. Ambaasaadar Masingaan mala USA moodeelaa tumsa nageenyaa waaraa hin taane waliin wal biratti qabuun Washington investimentii ittisaa dandeettii waaraa uumuu malee liqii fi hirkattummaa uumuu akka hin barbaanne dhaameeti jira. Qorannoon teknooloojii naasaa faalamni qilleensaa magaalaa Finfinnee mudachaa jiru magaalota gurguddoo addunyaa harka 4 hanga 9 caaluu akka danda'u mirkaneesse. Qorannoon qulqullina qilleensaa baasii fi deeggarsa teknooloojii naasaan taasifame akka agarsiisutti hammi giddugaleessa kaarboonii gurraacha yookiin ammoo aaraa xurii Finfinnee keessatti mul'atu magaalota gurguddoo USA 3 qorannoo kanaan hordofaman Los Angeles, Atlanta fi Boston waliin wal biratti qabamee yoo ilaalamu harka 4 hanga 9 olaanaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Gabaasni qorannoo kanaa barruu saayinsii environmental science and technology irratti kan maxxanfame yoo ta'u innis ragaa bara 2022 fi 2025 gidduutti iddoowwan hordofii qulqullina qilleensaa 10 Finfinnee keessatti argaman irraa piroojeektii qulqullina qilleensa naasaa jalatti walitti qabame irratti kan hundaa'e ta'uun isaas beekameeti jira. Qorannoon akka agarsiisutti hammi faalama qilleensaa magaalaa guutuu Itoophiyaa keessatti mul'atu sa'aatii guyyaa sanii fi waqtii irratti hundaa'e kan jijjiiramu yoo ta'u sa'aatii sochiin konkolaataa baay'atuu fi hojiileen manaa abidda bobeessuun hojjetama waliin wal qabatee akka dabalus ibsameeti jira. Qorannoon kun ayyaanota gurguddoo Itoophiyaa lamaan damaraa bobeessuun kabajaman kaarbooniin gurraacha dabaluu isaa sababira gaheeti jira. Qorattoonni xuriilee abidda irraa maddanii fi kan gubannaa boba'aa lafa irraa maddan gargar baasuu akka danda'anis ibsan. Kunis madda faalama xuriilee gargar baasuuf kan tajaajilu jedhame. Safarawwan kunniin magaalota saffisaan guddataa jiran keessumattuu iddoo hordoffiin yeroo dheeraa daangessaa ta'etti haala faalamni qilleensaatti jijjiiramu hubachuuf bu'uura deeggarsaa ijoo kan uumu ta'uun isaas ibsameeti jira. Ariyaas Faaf Yuunivarsiitii Finfinnee irraa qorataa fi michuu Itoophiyaa olaanaa piroojeektii naasaa yoo ta'an sochii konkolaataa yeroo halkanii jiraatus cilee fi abiddi biroo kan bobeeffamu gumaachaa gochuun hammi qilleensaa xurii olaanaa ta'e akka itti fufu shoora taphachuu isaanii ibseeti jira. Bu'aan qorannoo kunis tarkaanfiiwwan Itoophiyaa qulqullina qilleensaa fooyyessuuf fudhataa jirtu waliin kan walsimatu jedhame. Bara 2024 keessa biyyootiin konkolaataa boba'aan hojjetan biyyatti galchuu irratti dhorkaa guutuu dabarsee sadarkaa idil addunyaa irratti biyya jalqabaa murtee kanaa fudhatte kan taate yoo ta'u Finfinneenis bu'uuruma misoomaa biskileetii fi konkolaattota elektirikii bu'uuraalee misoomaa garagaraa babal'ifteetii jirti. Piroojeektiin qorannoo qulqullina qilleensaa naasaa faalama qilleensaa magaalota gurguddoo 12 addunyaa irra jiran hordofaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Kunis Ameerikaa keessatti Los Angeles, Atlanta fi Boston kan dabalatu akka ta'e beekame. Naasaan safara lafaa irraa qorannoo saatalaayitiin deeggarame walitti fiduun gosoota xurii PM2.5 gargar baasuuf karoorfateeti jira. Saatalaayitiin kun ejensii hawaa Xaaliyaanii waliin jalqaba bara 2027 qorannoof samiitti ergama jedhamee eegamaati jira. Akka IQAir ibsetti maddaawwan ijoo faalama qilleensa magaalaa Finfinnee xurii aara konkolaataa, aara qoraanii fi mukaa, daaraa naannolee mana ijaarsaa, daaraa daandii konkolaataa sirnaan hin xumuramnee fi balfa bakka walootti gubaman ta'uun isaa eerameeti jira.
Dhaabbatichi hammii faalama waqtii ayyaanota aadaa ibiddaa gubuun kabajaman keessatti olaanaa ta'uu eeruun hammii faalama qilleensaa World Health Organization irraa harka 8 olaanaa ta'uu isaas addeessee jira. Waqtiileen haala qilleensaa fi ol ka'iinsi lafaa Finfinnee xuriiwwan lafatti akka kuufaman gochuuf gumaacha dabalataa akka ta'es qorannoon kun bal'inaan eeretti jira. Oduu keenya xumuraatiin Koongoo keessatti lakkoofsi namoota dhibee daddarbaa Iboolaan qabamanii 5,000 ol akka darbee ifoomee jira. Lakkoofsi namoota dhukkuba Iboolaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee Riippubilikaa Dimokiraatawaa Koongoo keessatti 5,000 caaluu isaa ragaan mootummaa biyyattii kibxata kaleessaa baasee agarsiisee jira. Haalli kunis tattaaffii dhibee kanaa to'achuuf taasifamu dhukkuba itti fufiinsaan hammaate kana ittisuu dadhabuu isaanii ogeeyyiin fayyaa akeekkachiisuu irratti argamu. Weerarri dhibee Iboolaa Koongoo keessatti yeroo 17ffaaf kan ka'e yoo ta'u, lakkoofsi namoota qabamanii ilaalchee seenaa biyyattii keessatti isa guddaa akka ta'e waxabajjii dhumarratti ibsamee kan ture yoo ta'u, xumuraa torbaan darbettis lakkoofsi namoota du'anii 2,378 ga'uu dhaabbanni fayyaa hawaasaa beeksisee jira. Kunis weerara dhibee bara 2018 hanga 2020 ka'ee ture caalee kan argamedha. Dhaabbanni kun gabaasa haala yeroo isaa dhiyoo irraa akka agarsiisutti namoota dhibee kanaan qabaman 5,021 akka galmeesses ibse. Kunis addunyaa irratti ka'umsa dhibee lammaffaa akkaan hammaataa isa taasisaa jedhamee jira. Dhibeen amma adeemaa jiru kun sanyii Iboolaa Bundibugaa jedhamu kan ka'e yoo ta'u, hanga ammaatti talaalliin kun yookiin ammoo qoricha mirkanaa'e hin qabu jedhame. Caamsaa 15 irraa eegalee sababa caasaa fayyaa laafaa biyyattii mormii hawaasaa tasgabbaa'uu dhabuu fi mormii dhibichaa hordofee haalli biyyattii keessatti mudachaa jiru akkaan sodaachisaa ta'uu dhaabbanni fayyaa biyyattii akeekkachiisee jira. Egaa hordoftoota Shabboo Miidiyaa oduuleen ijoo warraaf qindeeffannee gurraan isin gahaa turre kanumaan golabamaa qophiileen Shabboo Miidiyaa biroo itti dhufu yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a.